وأنا أبدأ إني أكتئ إن بيخن مالي ما وانو ما مناي مي مالتات لا خنا دورا بقى كتير تنين نقل سنجد سند بيت تخمنتي لهم دارك قلفت ديتين توري مال أن خنا عملون دندو خون انتو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوعان سنجد أنا ما سيف بالبيل بقتي سنجد شوف يادك أو نابل بيلتي. قالتهم يا كمان بقتي سيجي. لكن ما درا منا هنقل خيرتي كوتا كان دلقت ديتي. أشوفانو نبي برا جاي ديتين يادا توري. هاي تولي سيفين بالبيل قالتهم هاي. بيجتنا كيست تقول لك وجدنا إني بياك مركنا تندرون نومي أكسما كدانا كدبا أتمانا كدبا أبوت تبينيا موتمان أواسني بربادو كفصون تاني غروتو ميغا كينيا تسرت تجورا كان جرغات كدا كم ببنسا جو ثم كم ببنسا جورنيو كدي وجون الفاضل كان جتون غبا براتين كدا نكم ببلتو وني وجدي سني غرا ثم غرا كدا تكغلا تايسا جو تو غنجرا إفا أما فرماني مالي جتياد فرماني جور لما قف توك kada adaptan ditigo ila mafamu hujjat mara tiko قوم كما كنت قبل عمري خنان وأنا الفاتح أولي وأنا تيادا جور تلبوش ده بيتي ميت قروه الجنة وأن ده بيكنيا ونفين كفلا مالقوا قبل تاوس hojii keenya irraa abdii murachuu qabna. Inni biraa yaadni ati akka furmaataatti naa kaastisan lameenuu waan fudhataman qabna. Guyyaa ayyaana guyyaa musliimoonni hundinuu gammachuu jiran guyyaa san gaddatti duraan jijjiiruun hin ulfaatu. Tokko bidhee tokko nyaatu wal gaggalaafata taatii artista Haacaaluu Hundeessaa. Dhugaasaati. Furesi marti warri amma maqaa durummaa maqaa kabajaatiin waamamu kun hundinuu duuba isaanii dargaggoonni akka keenyaa akka jiran meeqa isaanii jiru bara. Inni biraa hafuuti dargaggoota akka keenyaa hojii isaaniitiif kabajaaf jaalala qaban kan gajjadanii hojjetan
bu'aa dadhabbii isaanii kan hin argatin kan jireenya isaan hin fakkaanne keessa jiraachaa jiran meeqaan tame. Inni kaan ammoo sababa rakkoo akkanaatiin biyyarraa baqatee hiraata qurxummii ta'aa jira. Dhaabbatuma nuti keessa hojjennu kana keessa waggaa 5 jechuun illaa hanga ammaatti hojjechaa ture. Ta'us qabeenya kana akka qabeenya keenyaan laallee carraa itti waa miliqfachuullee yoo arginu takka osoo itti yaadu qabeenya kana kunis ni asiin geenye inni maqaatti fuudhee ittiin guddate. Maaliif si fakkaata akka qabeenya keenyaatti waan laallee garuu isaan waan kana hawwatan natti hin fakkaatu. Akkanumaanuu abbaan dhaabbata nuti keessa hojjennu kun kana waan hubatee natti hin fakkaatu. Kanumaa wajjin sababa xixiqqaa hunda barbaade yeroo takka mindaan irraa muraa yeroo kaan ji'a dhufu irratti isiniif kennama amma maallaqaatiitu naaf hin seeniin jedhee nutti hidhattawaa. Akkuma isaan fedhe akkuma ifin barbaadanu akkanuma gubbaanuu jireenya ammaan tanaa kan qaalee kana keessatti mindaa ji'aa nuu kafalaniitu baatii ji'a kana akkamitti achi fixnaa osoo jennee itti yaaddoynu inni kakanaa nurraa qabee ji'a dhufu wajji fudhattan wooma xiqqaa nuu kafalamu kanaahu itti mararamaan nuu kafala. Biftiin mana sii roobee mana nama hundaa akkasuma roobee seetidha. Rakkoon akkanaa bakka hunda jira lakka. Garuu manni kun sodaa rabbii ni qaban. Sodaa rabbii maal qaban? Namni sodaa rabbii qabu mindaa ji'aa nurraa hambiseeti guyyaa ayyaana musliimiin addunyaa ittiin gammadu keessatti guyyaa keenya gadda godha. Akkasumaanuu ilaa manee isaatiin dhaqe kaleessa manatti hin barbaada dhaqe qonnee minaan jeesisaa. Gandi salaam alaikum. Maaltu maal asii goota? Gooftaa nageenyin dursuu dura guyyaan guyyaa iidaati. Guyyaa bageetti isiniin ga'een jechuu barbaade. Kun bilbilaan nuyi gahaa ture bara. Hanga mana dhufuu hin barbaachisu. Dhimmichiin dhimma nagaanti isin ga'ee bechaa miti. Kafaltiin mindaan kiyyaas naaf hin kafalamne kan jee dabreetis kan jee haanaatis. Achumaanuu yoon kana si gaafadhe jeeti. Kana hogguu dhibba irra deddeebiinee haasawuun barbaachisaadha. Iida boodan gayu kun amma bahi. Maal taate? Kun dhimma hojiitti isin ilaallatu. Kanaafuu furmaanni maali? Yaanni ati reefu akka furmaataatti kaaste. Gaariillee yoo ta'u baate garuu si wajji walii galeetiin jira. Kana qofaatu nurraa eegala. Akka nagaan.
مالي مالك تابدي؟ وأنا أبدي إني أكتئ إن بيخني مالي ما وانو ما من هاي مالك درا خنا دورم بقى كتي تنين نقل سنجر سند بي تخمنتي لهم دارك قلفت ديتين توري ايه أنا خلا ترى كم ديتين قبو مال أن خنا عملوا دندو قول انتو مالا سيغوت خليس إدو جيتين أنا كمانك يندو في سوبر شيء توري مال غوتاسي مال ورباش عرفت عبدي هاي أكم تكليت يرو بربادي تلفون مرجان أبو سنة أنا رجويان جويا أياناتي مسلمني مارتينو بقيتين إسنين جه من الردي ما ولنجان جويا خير إتدلقتن أكم تها سوكنا هسويتا توهو سببان وني كنو دلي كنا جيف وان قلبي إنسان جل جروفي أكستاتو وين نسبرك أبو خنيف سبب ربين إنسان رويان سيقول يقفف بديت إني هون إنسان رتي متنسون ينبر باتشسو هدون ستيجدي ديفا مولي سين لكن سين قالتو ما إسنا مقاري ده عرخنين بفيف إما براتي في وياك ما تشوف إسن قد إسن جلان تجيبو جيتي وني سن ناقوتن وان قدا وان تيفي سنيفو دوكمنتي خانا نسيني دي بسجيتي مايني إيسا في دوكمنتي كان أولي أودي بليز نديمين ونتسيقوني سري متي تاوس قرو dhugaa dubbachuudhaaf osoo isin kaleessaa akkuma kaleessaatti waa hedduu naa godhu baattanii dokumentiin kunii fi maallaqni kun har'a isiniif hin deebi'u ture. sababni isaa jiitu anis maatii harkan eeguun qaba dhugaa dubbachuudhaaf wantoonni xixiqqaan akkanaa isin biratti gatii qabaachuu dhabuu mala garuu nutiif dhimma lubbuuti akka gochaa abdiitiin osoo hin taane gaarummaan isin naa ooltan waan hamaa akkaan isin irratti hojjedhu naaf hin hayyamne نمو وان فجأة مرتين شون أكان قالوا لي أتدوكمنتي خانة سافت
Ahaa. Anaatu sitti hin beekin malee ati jalqabayyuu hattuudha jechuudha. Lakki kana dura miti garuu amma booda Akkam jechuudha naaf hin galle. ilmi namaa hojii fokkisaa akkanaa irratti kan hirmaatuuf filannoo waan dhabeef kana ammaan hubadhe. Ammallee naaf hin galle. Dhalli namaa jiraachuudhaaf wantoota isa barbaachisuutu jira. San guuttachuudhaaf ammoo gajje'ee hojjechuutu isa barbaachisa. Sirriidha. Garuutu namoonni dadhabanii hojjetanii dadhabanii gajja'anii akkasitti garuu namoota akka keessanii kanaan dadhabbiin isaanii burkaan isaanii yeroo duraa saamamu filannoo biraan qaban carraa argataniin isaanis eeggatanii saamuudhaaf dirqama. Dhugaa isaati. Wanni inni amma siin jee kana dura yeroo meeqaan siif himan? Dhaabbadhume. Akkana jettu abdiin nama saamaa hattuudha jechuu keeti. Sirritti. Dhaga'e namicha nan ana abdii jechuun qabeenya dila kana kan fide dafqa kiyya gurraacha xubu godheeti malee hattuu yoo jechuun barbaachise namu kan akka keetii kan konkolaataa namaa banee. Naaf gala yoomiyyuu taanaan hiyyeessi maqaan inni dureessa biraa harkatu kanuma. Garuutu ati wanni sii galuu qabu odooniin hattuu ta'e sadarkaan amma irra jiru kanarratti hin argamu ture. Ati maal irraa quba qabda sababa isaa? Qabeenya amma ati ittiin nadhaatattu waan kan miliyoonaan lakkaa'amu anaatu walii sii qabee sii bobbaasaa ture. Isin abbootii qabeenyaa yoo jettan yoom kana hubattan? Inni biraa wanti guddaan hojjennu kun yoom isinitti mul'ata? Mindaa xiqqaa nuu kafaltan san itti qocaamaa itti mararamaati kan nuu kafaltan. Yoo barbaaddan nurraa muraa badii xixiqqoo barbaaddanii yoo barbaaddan ji'a dhufurratti isinii kafalanuu jechaa yoom kana qofa akkas gubbaan maqaa akkanaa nu kennitan maqaa akkanaa nu moggaastan kunoo. Ni gaha abdii. Ooliin dhugaa isaati. Otoo dargaggoonni kasaa kun jiraachuu baatanii nuti hojjannee bu'aa maal argisiisuu dandeenya? Inni biraa immoo dargaggoonni humna oomishaa ta'an wanni biyyarraa bahanii rakkina fi gadadoo dila san arganiif namoonni akka keenyaa kun waan isaan miidhaniif. Obboleessa kee ilma biyya keetirraa wanni akkanaa yoo si mudatu maali obboleeyummaan isaa? Kanaatiitu dargaggoo keenya mufachiisee biyyarraa yaachi akka biyya namaatti saree ta'an godhe. Carraan shamarran keenyaattis sanuma. Dhugaa abdii kiyya arra hedduun sitti gaddee jira. Ganama yeroon siif bilbilu sadaqaan kan nu jira khayriin hojjechuu jira naan hin jenne meet khayriin hojjechuu jirtu sadaqaa kannachuun dura mana ofirraa eegalti. Hedduun sitti gaddee garuu. Oli eenyunni maal kunoo? Hiriyaa kooti yeroo meeshaa funuunsan waliin turre meeshaa irraa fuudheetiin koomishiina wayii kafalee fi biraa dhufe na waliin jira. Oli dhugaa dubbachuudhaaf isin sodaa rabbiitiif gaarummaa keessaniif jettanii waan kana deebiftanii ani isinirraa waan nagee gee keetii fudhachuun natti ulfaateeti isiniif deebisuudhaaf dhufe. Galatoomii faa atis siifuu keetiif hubachuu keetiif gaaroominni waan ta'e galatoomii. Garuu waan tokkoon isinitti himuu barbaada. Biyya tana keessatti wanti naaf hin galin dureessonni namoonni waa harkaa qaban namoota hojjetee of jijjiiruu danda'u deeggaruu caalaa namoota kadhatu akka baay'ataniif isaan deeggaruutu babal'ata. Garuu deebinee kadhattoonni baay'atan weerara kadhattuutu nurra gaggeeffame inni biraa ni hatamne hattuutu baay'ate kun komii haisani. Garuu jalqaba callifnee dubbachuu komachuu osoo hin taane madda isaa tiraa rakkoo furuu qaba. Akkuma harreefu sin jee namni tokko yeroo hojjete kafaltii isaaf kafaltuun alatti yoo dandeesse deeggare gara fuulduraatti akka hojjetu taasisa. Namoota waa si kadhatan ammoo hin kadhanneef jechuu miti. Gorsi gara carraa hojiitti argatan
haala mijeessiif kun immoo kadhaa han hojii dhabdummaa hir'isa isinirrallee hin beeku dhiifama uumaan dubbachuu qabu ofiin dubbadhe dhiifama. Waa hedduu galatooma waan hedduun isin irraa buusa har'a asii deemuun leenju maatii keessan waliin asumatti ayyaana kennu waliin kabaju koottaa seenaa koottaa. Silaanis isa deeman jetteeti. Arra guyyaan ayyaana asumatti waliin kabajna. Koottaa seenaa. Galatooma isinillee. Tole eessa deemna jettaniiti eegaluu afeertanii fuudhiseen galatooma.